بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم سؤال من رب العالمين وجه للعالمين قافي قدتشا موتي عالم الرا قرأ عالم توت إساتتي ربي نركي قرآنك ست ربين إرقسينا نبي الله إبراهيم دبته إرابه بودا قال على لسان خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة وأزكى التسليم فما ظنكم برب العالمين. قافين كن قافي قدج قافي سندرا قافي أنسي قافت تجرى كونكولاتا تقو يرو يابتشو دفتو كونكولاتشي سايسا dandeettii fi beekumsa ga'umsa inni qabu isa dhugaa osoo hin bariin konkolaataa tokko itti of amantee meeshaa kee itti fe'attee ruuxii ta'e itti kennitee keessa seentee teessa taa'uu qofaa miti itti of gattee itti of amantee rafta. Akkasuma xiyyaara tokko namticha xiyyaara oofu paayileetii tokko eenyummaa isaan beeytu yoo tarii sagalee isaa yeroo inni of gabaasu xiyyaara keessa dhageesse malee achi dura argitee hin beektu. Meeshaa keetii fi ruuhii ta'e tatakka malee lammaffaa deebiteen afuufamne isii san fuutee isatti of kennitee kaatee xiyyaara kortee qilleensarraa kiiloomeetirii 5 kiiloomeetirii 6 haga kiiloomeetirii 9 fagaatee siin barari'a. Meeshaa kee guutuu itti fe'attee paayileetii kan xiyyaara san oofu takka maqaa isaatuu gaafa xiyyaara seentu dhageessa. Gahumsaa fi beekumsaa fi dandeettii isaan barre hin garre garuu ruuhii ta'e takka ta lammaffaa deebiteen afuufamne itti kennitee xiyyaara kanatti of gattee qilleensarra baatee ho'itaa xiyyaara san keessa raftu maalummaa isaa amanteeti. Maalii isaa beekumsa isaa amanteeti moo daa'ima tokko abbaan wayita fuudhee asii gara samiitti ol darbu daa'imni ni kolfa. Wanni isa kolfisiise harki wayita inni gad deebi'u akka inni lafatti hin kufne irreen isa qabdu akka jirtu waan beekuufi. Ogeessa fayyaa doktora tokko qaama kee operaasyoona godhee qalee si haa sirreessuuf qaama kee billaha isaa jala ciibsita. Osoo inni xiqqoo gongoree hidda tokko muree guyyaa san ruuhiin si keessaa baha ta'a. Ogeessa fayyaa san ammachi duraan garre hin beektu. Amantee itti of kennite. Haakadha duniyaa wantoonni fakkeenya sii kaa'e kun muraasa jiruu duniyaa keessaa ollu keessaa tokko. Nama mallaqa itti kennitu ka wajjin hojjetattu kan na haa eegu jettee waardiyyaa balbalaa keessu ogummaa fi dandeettii isaa hagam beekne ta'uu wajjin hagana makhluuqa عالم هجنا أف أمنته المنما كان دبنا إساتي في هنكنا إساتي في لا فينا إسابيتو يرو هجنا أمنته إتوف كنتو فما ظنك برب العالمين كعالم هجنا أمنته رب العالمين هجم أمنته قافا جرون دنيا ستي قلقلوفتي بتامرق الدنيا قوتون ستي بلبلة شفتي أرضين بالأنتون ستي رباتي قومني بالأنكن ستي هجوج أمي دنيا تنرى فرمات الأبدي تقولوا يا الله جد قاف أوجيس فيا لما إيه لكمني كي وانين إسا ولا لمي دوان سيكنمو قامك نكبك تتقرودي دي تقولوا يا الله جد دنيا بتي ويتقلاني بتامرقان ببين نفتيها فرسيتي أولين كاتي قدين سيدي بيتي ضل من تدعونه كان كانت تقوتون سيهركا بدي بتامرقاتي لالتو قوتم بشاني في يؤسي لالتو سميمة لين أبدو تقولوا يا الله جدا كيساسي فوق ربي قافة ميك ركو
ilmi namaa osoo wal gahe keessaa si fuudhuu hin dandeenye jecha yaa Allah jedhu konnekshiniin niitoorkiin kee asii gara arshititti qabateen furma rakkoo meeqa sirraa ka'e hin qabdu musibaan meeqa sitti buute osoo duniyaan kun guutuun gara galee musibaa san eenyu sirraa buqqisuu hin dandeenye qulta yaa Allah jettee keessaa si fuudheen qabu rabbi of duuba kee deebitee yoo laaltu gaarreen jireenyaa irra tarkaanfattee laga jireenyaa hedduu ceetee dhufte bu'aa bahii meeqa keessaa haada rahmata isaa si ergee achi keessaa si fuudhe rabbi hin qabdu yaadattu gaafa kiisiin ontee goydee waan nyaattu waan ilmaan keenya achiftu dhabdee gabbaatee kadhatuuf safuu teetiif dhabdee qulta yaa Allah sijaadaa takka buufattee achi gubbaan bilbillee sielaan dubbanni rabbi rakkoo meeqa keessaa sin fuudhe yoo itti beekan akkanatti gabayatan kan ilma namaa maalummaa isaatii fi ogummaa dandeettii isaan beeynitti of kennitu rabbii jiruutee harkaa qabu jiruutee ta rabbii hoogganu rizqii tee ta rabbii harkaa qabu fayyaa kee ka rabbii harkaa qabu fuuldura kee ka rabbii harkaa qabu akkuma kaleessa kee ceesisee si fide burii keellee riqicha hedduu gaarreen hedduu akkasi tarkaanfachiisu deemu maa abdii irraa dhabda rabbii جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام فقال لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله جابر بن عبد الله أكن أجل إيقاباسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصو الدنيا تنران ديمين قيا سدي درسني لامسا جباتكن ولا منجلي وصو إسانو دنيا ران ديمين قيان صديقا فإساني هفو لامسا كان نبرا كأتنجل نبي محمد لامسا قدادا وقاندك دمي سدي بودة إيقا دومي لامسا كنش أنفا جرينياتي قدومفا لبو الدنيا تناتي مالجد النبي محمد لا يموتن أحدكم تكون كيسن دؤي أك رب بران ديني إلا ويحسن الظن بالله رب برا أسو أبدي غاريك أباتو مليجدن ربنا سلبسة نتكيسة جهنم ندربة نجبة نان أرارم جتشوتا كان أف كيسة ديكا أبدين تيسن أبجون كيسن قدنا فقينيا دقاقنا برقاقنا أكته ربي كيسن براك أبادنا وسو أبدي غاري إسا براك أبد ملي هندو فينا ربي برجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كناف علماء دراني مالجل أنور السلفة دران دبران نما سكرا دعاء سيني مچين دعاء إسا جنفته برتاعني معصية إساتين دقنقر إساتين يكا دران إني لاك آدو فين إسا صداتشسون هنتو جدن بكا سكراتي رحمة ربي قفتها صحمة جدن علماءني أكا إني أبدي قلتي ربي في برادو قيل لأحد الصالحين نمتجتكو إساروهن كيسابه فكاته إنك ستموت دؤودم تبرجدني فقال يودو إين ينبرأك جنان قيل له عند رب العالمين رب العالمين بردهم تجردين إسا خيرين جرينك يقوتون هرك إساتوري كخيرين فجين الرايو إسا برا نتئفاتوري برا كيسو مما دقائق جراد واني بدو مالي جدي الله أكبر جاء أعرابي إلى ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه نمتجتك عبد الله بن عباس برأفه فقال يا عبد الله من يحاسبنا يوم القيامة قياك يا مانا من قرماتا نتبنو قافين قافتو أينيني المنامات مو ملائكات مو جنة قياك يا ما قرماتا نديه السجد عبد الله بن عباس قافنان فقال الله ربي تؤسن قرماتا جنك قياك يا ما نمتج لفاؤتالي فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة ايوا ملكاه ربي كعباتك كدي ايوا ملكاه ربي كعباتك كدي والله جدي نمتج قرماتك يوسو هاد افباك يتو كنني هم برباتو جدي وسو جرو رحمتها قسقه هناك ابنو ربي هاد افباك يرى رحمتك بيستئ أكمت إسرى
abdii fokkattuu qabaadha jedhe. Kanaaf gaafa cabdee hafte gaafa ilmi namaa fuula keetitti balbala abdii cufe qul yaa Allah yaa Rabbi jedhe. Gaafa addunyaan si gantee lafti sitti golgolooyte qul yaa Allah ifaa isaatiin keessaa si baasa Rabbi dungoo isaa si ibsa. Gaafa hojjetu malee duniyaa walitti si qabamuu diddee duniyaan si harkaa facaate qul yaa Allah keessaa si baasa Rabbi. Gaafa dhukkubsattee dhukkubni keefalli isaa wallaalame qul yaa Allah dawaa sii ta'a Rabbi. Namni isatti baqate takkaa salphateen beeku isa abdatanii isa qabaatanii yoo isa qabaatan akka inni fedhu yoo isaa ta'an akka ofii fedhan namaa ta'a. Kun lillahi kamaa yuriid yakun laka kamaa turiid. Ibiddi silaa nama nyaata. Ibraahimiin gubuu dide. Bishaan silaa nama liqimsa. Addunyaa guutuu fudhatee nama 82 fi Nabiyyallaahi Nuuhin liqimsuu dide bishaan addunyaa guutuu haguuge. Qurxummiin gaafa nama liqimsite nama affeeltee achi keessatti nama shamsiti ture. Garuu bahri liqimsee bahra keessa qurxummiin liqimsitee Yuunusiin baaftee tufte. Gaafa dulloomanii lafeen nama laafte ilmoo argatuun hin danda'amu ture. Garuu Zakariyaa alayhi salaam waggaa 90 olitti Rabbiin Yahyaa badhaase. Lam naj'al lahu min qablu samiyyaa. Ilmi namaa addunyaa guutuu qabee mallaqa ramadee namni Muhammadii fi Abaabakriin du'aa fi jiraa isaanii fide gaala 200 badhaafama jettee Qurayshi lafa keesse. Godaa fi gaara duraan beekan gubbaa bayanii Nabi Muhammadii fi Abaabakriin arguu dadhaban. Laa tahzan inna Allaha ma'anaa Rabbiin wajjin jira homaa yaadda iyya Abaabakri jedha Nabi Muhammad. Rakkoolee yoo dubbanne keessaa bahuu hin dandeenye hedduu keessaa Rabbi banii Aadam fuudha. Garuu dubbiin eessa? Jaa'a fi الحديث القدسي حديث القدسي كيسد في جرا صحيح بخاري في مسلم كيسد ربنا كجده أنا إن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر أنا بكا قبرتش كنكو نأبدا تجرا يو إني خيري بربادي تلتو وانغاري فودي برانغها فودي إساكنا وإن شرا فشر يو إني همتو بربادي همتو مسن إسا برانغها قدوم إسيان ديما فليظن بي ما شاء هما فيدي هما بربادي نتهاك أبتو اتنها أبدتنا عنها حملو هما إني بربادي سن إساتها حديثتك كيس الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الموطأ قال الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مالك موطأ كيس حديثتك فدا إن الله يحب معالي الأمور ربين وان دلقمو وان حجتمو في كرورفتمو في ملأتمو في ملأتمو هندك ستي إسأل آنا بربادا ويكره ربي نجب وانتوتا قدئ آنا دنيا الرا آكر الرا كرورا فيك إنو منا ملأت أفدرا في كرورك أبدو هندك ستي وانتوتا قدئ ربي نجب حديث براكي سنة بمحمد مال جدا إذا سألتم الله يا ربي واكدت جنته فاسألوه الفردوس الآن فردوس كدنا مال جتشو هما كمو يتكدت وما كمو يتربي الرا أبدي غاريك أباتو إسأل آنا أبات ومن يتوكل على الله نمني ربي رد إركته فهو حسبه ربي إساق هذا يو إساق أبتن يو إساق أباتن بكين الجنة بكي كروفة برهن جيني تبهم بالك مهنجرو والسلام عليكم